Hayyee jirra jirtu hordoftoota keenya nageenya keenya bakka jirtanitti isin haala qabu jecha odeeffannoo tokko isin biraan ga'uuf qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Egaa akkuma beekamu dhalli namaa ilkaan 32 qabaachuun isaa waan baratamaa fi beekamaadha. Ta'us garuu odeeffannoo adda ta'e tokko kanarraa ajab kan nama jechisiisu biyya Hindii keessatti taatee ajaa'ibaati kan mul'ate. Sunis daa'imni isin asirratti argitan kun daa'ima waggaa 7ti. Egaa miirri dhukkubbii ilkaan isaa keessatti waan dhaga'ameef jecha maatii isaa beeksisuun maatiin isaas mucaa kana qabatanii gara hospitaala naannoo isaanii jiranitti deemanii wayita kanatti egaa doktoroonni ilkaan mucaa kanaa X-rayidhaan baajii kaasanii wayita qorannoo gaggeessan ilkaan mucaa kanaa ilkaan 526 ta'uu isaa adda baasan jechuudha. Eegasii doktoroota lama ilkaan mucaa kanaa keessaa baasuudhaaf sa'aatii 5 itti fudhate. Egaa taateen kun taatee argamee beekamerraa adda. Odeeffannoo ajaa'ibsiisoon guyyaa har'aatiif qabanne kana fakkaata. Odeeffannoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. YouTube keenya subscribe taasisuu hin dagatinaa. Yeroo gaarii nuuf qabaadha.